balleessaanii namicha isa paarkii jedhee bosonuuf qeerremsa. Harree dableenci. Isa iyyaa yeeyyii butaa fi gogorri iddoo tokkotti walitti bunaaneedha. Faaggaa kee afuufuu malee beekteellee waan taate kan namatti himan. Ati reettii dhimma namaa keessa kan turfette ati bookee marqaa mootii kee lixxeechuun si. Gatii maalii qabda? Ati mee Cinaacha keessa cinaacha kee mini irraa cinaacha kee mini limmoo cabaadhati hojiin salphoodha moo ati immoo salphoo nama marqaa nyaate nama nyaatu. Ani kabajeessi gaafadhe malee. Hi, Professor. Professor, man keessa kun isa ofuma haa ta'e abjuuma wayitii waansa haasaan naa galdi. Namoota mana kana keessatti wal lolanii, namoota wal faalleessanii, faallaa walii ta'anii, namoota wal cufanii walitti dubbachuu didan mana tokko keessa jiraatanii. Maal na galchee? Na ilaallan. Singalchi Professor. Professor moo gidaadhaa itti maqaa kee? Professorummaan kee kun ofumaatii kan kee aan kanuma kee waan barumsa kee kana beekumsa kee kana naa liqimfamuu madii deemana. Amma sababa baay'ee odeessituu fi barnooti keefati waan sirriitti ol argattan sitti fakkaate. Amma waa'ee barumsa kan koo gadaan suurra jirtati. Ati beekaa taate. Utuu siif galeera ta'e ani namoota wal lalan kana araarsuudhaan waa meeqa keessa galee gadi qoradhee akka gaazexeessummaa kootti, akka beekumsa kootti, akka sammuu kootitti, akka ogummaa kootitti namoota kana walitti araarsaa jira. Walitti fidaan jira. Siif garuu tasuma sii galaa hin jiru. Siif hin galu. Ati sireema kanarra ciisteetu siree kanarra tortan sammuu kana baattee namoota kana walitti araarsuudha. Waan siin galan jirutu ana mini balleessaanii namicha isa paarkii jedhee bosonuuf qeerremsa. Harree dableenci. Isa iyyaa yeeyyii butaa fi gogorri iddoo tokkotti walitti bunaaneedha. Maaltu walitti fidere kana? Kan ammoo maaltu waliif? Gogorriif maal waanti walitti? Gogorri? Gogocorro. Maaltu walitti fidee magana? Kana ati amma kana walitti fuffunaante jechoota akkasii fuula achii fuutee asii fuutee walitti mooqxu. Maal ta'a yoo namoota wal lolan kana namoota wal jibbanii waan keessa mana tokko keessa jiraatan kana yoo walitti fiduudhaaf yaalii goote. Ilaa waan sii galuu qabutu anamma ilaa bulbulamaa ergan baradhe baay'ee tureera. Ajandaa akkasii ol fuudhuun barbaadu maaliif aannan gurraa gara lafee nyaachuutti guddaa dheeran siin jechuu barbaadu. Isa kana akkuma borciteetti borcaakee kana yookiin dhugii yookiin dhangalaasi narraa deemta. Jettee Professor. Narraa baata. Naannistee arrabsoo gara arrabsootti galtee? Hin seente gara arrabsootti na arrabsaa hartaa rakka. Arrabsoodha matichi. Silaallee natti tola garuu beekaa bukkeen jira. Na dhageessaa Professor. Utuu sin jajiin hin darbu. Ati akka barbaaddeet kafeeteetti na arrabsiyyuu malee utuu sin jajiin hin darbu. Amma beekumsa keetii, amma barumsa keetii, amma sammuu keetii namoota mana kana keessatti wal lolan araarsuudhaaf yaalii gochaa jirta. Yaaliitti goote naaf mijateera. Naa ta'eera. Ati moo? Si haa ta'u. Maaloo afaan akkatu si dabalee si hin deemu. Ayi dachee meeqa dachee maal baatti? Amma uumuun maal baattee dachee maal baatti tu jedhan ta'e seenaa keessan taasaama ture. Achumaan sun furmaata barbaada. Magaruu maal godha? Gadu. Dhimma kee bareera. Aya gaazexeessaa. Garuu waa tokko jira. Yaa uummataaf isa dhimmu. Laakana. Yaa sabaaf dhaabatu. Beekumsa kootiitti bara. Waa tokko sitti magaru. Fala sii fideera. Hin fiddee. Yaada haaraa sii fideera. Yaada kamii yoo fiddee? Yaada haaraa fala bareedaa haala bareedaadhaan sii dhufeera.
garuu waa tokko jira. Ani giiftii haasofsiisuudhaan yaalii godheera. Waa tokko gaa kara sana furmaata siin arganne kara ishee. Taalisi. Waa tokko isa miti garuu falli isaa immoo jira. Falli immoo jira garuu falli hin dhabamne laa. Falli hin dhabamne. Falli isaa maal beektaa? Profeesara haasofsiiseera. Profeesara dubbisee profeesarri inta akara profeesara gaafa nyaatu waan ta'udha. Isa itti gaafadhute? Profeesara dhaqiiti. Tole. Dhaqiiti profeesara miila isaa tokko fiiti. Profeesari miila isaa tokko. Miila isaa tokko geesseera. Inni ol koo geesseera. Qarshii gartoo koo qaama kooti. Dhagaallee baay'ee mataatti miila isaa. Hin barbaachisu kuniyyuu. Maali profeesariin meetu qabee jiraata maali? Falli nurraan dhabamu laa. Profeesariin nuti nama isa taanani profeesariin har'a kaalsii nama bitaafan. Profeesariin nama bitaan ni gaara koo jira garuu. Yaada kana fudhadhu yaada nama barate yaada nama gaazexeessaa tokko fudhadhu. Jiraadhaa mana keetti jiraadhaa danda'aa. Namoota baay'ee hojii oola waan ta'eef falan dhabu laa. Fala isaa si fideera. Falli si harkatti si tiraadha. Dhaqiiti profeesara miillatti kufii boo'ii lawaan dhagaa waan feeti mana kanas baadhu. Hin baadhu waan ta'u garuu profeesara koo geesseera. Uumaa mitiidhaan ni natti dhiisi. Miti? Maal taatee natu jiraachisaadha ni. Wala galleera. Bu'aara gurre. Hin deemna. Bu'aara gu. Bu'aara madaqi. Miillatti kufi profeesara. Miillumatti kufi profeesara. Miillumatti kufi. Gorsa koo dhagee. Maal kumee bishaan kan natti hima ajjeeftee. Profesor, atau jirtu sun maal isin hubattanii maal mallayyoon guyyaa tokko ofirraa fuutanii isin maaltu jira as gidduu maal isin maal baattanii deemtu yeroo hunda kana keetti maal nu du'e affeelamee du'e as keessa maal inni jedhame naame akkasiin giiftii hojii walitti nu aarsitanii barbaada kanaafis bira dhufe wanta kan biraaf nu ani mee mana na keessa akkamitti jiraadhu jedhi akkamitti jiraatamaa mana na keessa manuma na keessa akkamitti man jiraachuu danda'a ani beekaan hin jiraatu jechuudha lafa sin jiraattan lafa sin lafuma sin deemtantu wallaalummaa doofummaa baatee deemaa. Attamitti na gaafatta itutu na gaafatin naannoo seenaa aarsanai naa galaam yaade kee maal faggaa kee afuufuu malee beekteellee waan taate kan namatti himan ati reettii dhimma namaa keessa kan turfeette ati bookee marqaa mootii kee lixxe jechuun si gatii maalii qabdate ati mee akka keesse ancinaacha kee mini ancinaacha kee mini limmoo cabaayati hojiin salphoodha moo ati moo salphoo nama marqaa nyaate nama nyaatu ani kabajeen si gaafadhe si kabajeen dhufeen si gaafadhe maaf sabbitu yeroo hundumaa hirkataa nama marka umurii kee nama guutuu nama hirkata jiraatu hirkataa maal fidaa eenyummaa keessatti immoo ati jechuun jechuudha ni si'uucuu haraqeedhaan gatiin qabu saabbaan illee muka guddisa gatiin qabdu inni isaa ati gatii man qabdu wansi hin jedhe ati tuufoo ammati arraba kee galma maal bu'aa boosta ammati ani si kadhu ati giifti laga akka duwwalta nama waarsuu isa gaafadhe malee nama si seensi bakka dhufeen ani umurii koo guutuu beekumsa haasa'uu irratti hin qabu mana kanatti galeen kana sun buukaani gatawaa ta'e. Beekumsi beekumsa haasa'uutti miti kanaafuu kottolooftee goggooddi mana kee teessa kanaaf baanu nutti taatee maali mana keeti raataan nama hojii tokko nama guyyaa tokko kee waa'ee hojii yaani nama mataa isaa dhaabiyye nama keetti nagarree ati mee waan tokko haadhoo atoo nama gaariidha nama akka keenya itutu mana kana keessa hin jiraanne nuyi wal fidnee wal ajjeefnee irraa dhoo gaafisa keenya odaa beektaa ati nuuf odaadha rifeensi kee kun utuu kun raabee jara ciisnee aduu qaama aduu nutti hin ba'utu jara ciisnee maal haadhoo profeesar ilaame maal ila siin qaba waan barbaadde si ani kitaaba kana siin dubbisaati dhaggeeffachuu hin dandeessa giftuu wajjin situ dhumu giddiime ilaame maaloo galaasaa wajjin haasa'ee itti Sikili kis cukup. Sikili miaci, malu beli. Ila, wantu mtui. Kalian ni furom. Arra jadi miaram, ani nama mula tangan aku tindimu. Nama abju kor dukuran. Kira, male. Kor kolene kakek ti furom dah. Malu ila. Ati nak karena kan kanat
dhagaa mataatti baattee bii warraabee waan jira waan jiru sitti fakkaata. Naajjira wal baadde na godhi moo bulfeessila moo wal baadde siin taanu moo iddoo kee laat ji'a guutuu inni waxiin tonoon jedhana ani iddoo kee ji'a guutuu tonoon jedha iddoo kee waan gadu atiles maal hojjetaa garuu ta'u qoraa ta'u muka gogaadha mana kanatti egaa waan barbaadde kan siin raafama gamanattis gabasittis moo nutti moo nishin tolee naa jedha situ ko tolee naa jedha moo ani dike moo feetanoo tola maal tolee dumoo yoo isaan ko akkana jaalladhu Tolenga. Nge. Tolee teta. Ani. Isati akka kana kaw itti fis otoo taane. Waan sammuun koo naa jechuun jira. Amma mootaa itti yaadeenna. Washoomtu yoona dhagee gaarii. Sitti gadda malee. Tolee jedheera. Tolee teta. Narraa mootii. Wayyoo profeesar ko. Waani wayyoo si nama dhawu. Itu nara mechu ala mun. Profesor. Cina cokol apa? Cina cokol toko lo. Betul. Ya akan nunggu jawab makai ada. Kamu amma wansi bana, uji toko sih arge. Uji sih bana, wah makai suki wansi bana. Amma waa'ee lola keessanii kanallee gadi fageenyaan haasa'uun barbaachisaa. Garuu dhiiftiin ati murtoo gaarii murteessite. Eegalaa maaf yoo jettee rakkina tikseereetti irra ga'u beekan. Namni gaalaa jinjiraatu rakkoo maal akkas irra ga'u beekan. Eegalaa kana qofa miti. Namni hoolaatisu namni jabbeetisu rakkoon akkamii akka irra ga'u beekan. Roesa. Asa keessa nama. Ani gaafa jabbatti marrattu gaafa hoolatti marrattu duukaa marrachuu dhiisuun kee cimina keeti kun beekumsa keedha. Sii galaa. Ak maaliif maal jechuun barbaada? Wayarana keenya. Walitti duuf yaalii guddaa Daawit uffannaa siin bitaa. Afaan kee qabime. Laa naa gala beektaa maaliif Sookraatoos namoota wajjiniin dadhabaa ture baay'ee qaba. Puluutoon akkasuma Hoshoonis akkasuma umarratti garuu akka walitti rarraanitti namni isanii sokkan isanii deeman nama siin taanetti hiikkachuutu furmaata. Nama siin taanetti gargar bootu furmaata. Sigala. Profesor keenya. Namni. Sigala. Kanaafi ittiin odeemini hin dubbadhu ettemini ittiin haasa'uu naa ta'uu ettemini waan gaarii goote sagan isa kana amma gaafa duutuutti godhiinsiin jedhan. Gochuu qabdi. Nama jibbamuu qabu jibbuma qabda. Barri kun baratti qaama ofii ofitti muranii gatanidha. Gidaada. Hingaa. Maal profesor? Deebini? Ibiddaaf cidii nu gochuuf Ta'uu qabdu. wal nufichisiisuuf Wal bituu qabna. lakki. Nakkatti dhuudha. Kasiin jedhu. Yaadii kara lachuu gama lachuutiin yaada bareedaatu ka'aa jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya yaada addaa tokko hin arganne ni yaadna. Dhaggeeffattoota keenyaaf yaada bareedaa dhiyeessuudhaaf jecha. Gara keetti deebi'a. Gurbaan kun diina kooti. Maaliidha? Ani immoo isaaf diina. Waasirri. Lakki warra gumaati gaafa nu laaltu. Ani wajjin wal lolimi. Situ na gorsaanaan. Jiitaa. Situ na gorsaa'ee kasiin jedhu. Anaaf inni warra gumaa miti. Uyyoo itti goona bulitti kootte jira. Maatii walirraa najjeefne. Diina miti. Anaaf Walitti deebi'u. anaaf galaasaan diina miti. Uyyoo. Isuma sirreessuuf jedheen isa oode
malee Maal? Jubbee Maal? miti. Maal? Jubbee miti. Du'ee ture reemuun baay'een. Professor. Reemuun baay'ee reemuun Professor. Dhiisi maal? Nyaataare. Maal? Sin jaaladhoo beektaa. Ay, Boollatti Professor. qal'etta figeeti. Professor yaadichi gara tokkotti dhufeera. Yaada koo yaada Professoriin Ammalee amma irraa gara sarara sirriitti sii deebisuuf malee ansii Maal ani immoo mee ani Muhammad waggaa 15 natti adda baate natti fakkaateera. Muhammad waggaa 10 natti adda baate fakkaateera. maaliif wal oolaa? An dandeenye waliin odeen jiraadhu. keenya Maaloo keessa abaan kee qabnu hin jeeqini. wanti hunda qixasaa qabateera. Professoriinis immoo sammuu isaanii jajneerra. Professor haala bareedaadhaan sammuu isaanii hanga tanmaanni ol barumsa sammuu isaanii kana keessatti ilaalleerra. Istiidiyoo jirra. Uummata walitti naquutu waan guddaadha. Walitti waan walitti Satu waan gaariidha. anaanii waan walitti naqinatti fakkaachaa ture. Wanti fakkaate. Akkasitti wal taraarsitaa dhaqaa. Deemsa akkasii namni barate. Duudee dhufee mati. Akkasii. Siif sii galeera bakka. Raawwatteetta. Yoona kun nutti mul'anne malee nutti beekamne malee. Mannumti kunillee sammuu kee kanaan beekumsa kee kanaan akka jiraachaa ture har'a naaf gale. Akkasitti kan walitti qabee kan walii nuun tokko godhee nu jiraachisaa jiru. Yoona sii ta'a nutti mul'anne ta'e. Waan doofu kanatti mul'atu kanatti mul'atu. Naan gallee qolaa baasaati himadhaa. Ofuma haasaa inni kun ofuma haasaa. Maaltu? Ilaa kun Dhiisi. Maaltu maal ta'e? Ansi ajjeesen nu amara boo hidhama si ajjeesen. Ahaa karaa akkasiitiin namatti dhuftaniiti. Waan namni yaade moo yaada isaarra Niisatti. gufuu taataniiti nama gufachiistaniiti nama kuffistu. Namra taa'e si aarsuu fedhaniitu. Maani? Dhageeffadhu. Atis yoo barbaadde qilee Maana moo? laga gogaatti taraa. Walumaa tokko hin beeku. Dhaggeeffadhu. Ati lammata. Har'aan booda maqaa godhoote jennaan. Ani moo? Seeraan si adaba. Ani moo? Anaaf si waliin beeku. Har'aan booda akka hin dubbisne. Ani moo? Maqaa koo akka hin dhoyne. Na Dabartee maqaa koo waamuuf jennaani. Ila seeraan si gaafachiisa. Ani moo? Qileetti. Ana moo? Wayyoo nan du'e karaa kunoo. Na kuttee morma kolaa si qaltee sirraan baafte. Konkolaataan mormi kola qaba. Dhagaa fuudhaa morma kolatti. Mormi kola qabu dhaqii fuudhi. Atis moo hidhanii mormi koo kuttanii. Wayyoo nan du'e karaa du'e. Gifti teessumee poliitii kuttee teessumee jiraadha. Nan du'e morma kolatti kuttee. Mormi kolatti jiru. Isinii Mormi kolatti jiru. waan nagaan jaallattan si gala waan hundumaa akka namni hinaafuuf gochuu barbaaddu ni gala. Mormitti nurratti maasni muusa. Dhaggeeffattoota keenya amma darbaa ture dogoggora sammuunii Profeesaris hin hojjenne sammuu isaanis kana keessatti ilaalleerra. Diigameera waa tokko wanti addaa tokko hin uumamne booddeetti deebi'eera wanti Amma jakkaatti naasuu naan jettee